Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya egaa daawwattoonni keenya abbaa seeraa dursi jechaa jiranii garuu sodaa seeraa hin qabnu jechuudhaan gara gaazexeessaa keenyaatti isin dabarsaa. Keessumaa keenya gaabarataa muummee gaazexeessummaa obbo Abbabaa Guutaa jedhamaa guyyaa gammachuu kana uffata aadaa haala kanaan miidhaguudhaan asirratti argamee jira. Guyyaa gammachuu kana qoddachaa jiranii gammachuu isaanii dhagaame egaa isaan waliin akka nuuf ibsan toora irratti isiniif dhiyeessinee jirra. Mee jalqaba irratti ayyamumaa taatanii waliin haasawa gabaabaa godhuu isiniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Tole kanatti aansuudhaan gaaffiiwwan gabaabaa si gaafadhu nuuf deebista. Mee guyyaa gammachuu kana haala kamiin teeshina keessaas baatanii guyyaa gammachuu kana gahuu dandeessan gabaabsi waan si mudatu nuuf deebisime. Ayyee carraa kennu jechuun guddaa galatoomi ani gaafa waa'ee teessinii gahaan bal'aa ta'uufa dursa guyyaa gammachuu keenya baay'ee gammachuu akkasuma yerootti qaqqaalee abbaa seeraa fi isaanii dabarsee jira. Isaa wajjin guyyaa kana gahee gammachuu kiyya dabarsuu kiyya guddaa gammachuu guddaa turatti dhaabsa. Tole galatoomsiin jechaa suufis kan firfiriitii fi kan zeerfoorisi